Ilaalcha siyaasaa tokkoon deemaa walajjeesuuf waladamsuu siyaasa Itoophiyaa keessaa. Siyaasni ilaalcha ta'uu isaatu himama. Namuu ilaalcha itti amaneef of laatee warraaqsa taasisa. Warraaqsi sochii siyaasaa ofii tarkaanfachiisuuf taasifamudha. Warraaqaan nama siyaasa tarkaanfachiisu yoo ta'u, qaamni ilaalcha tokko qabu fira walii akka ta'e himama. Kun garuu siyaasa Itoophiyaa tibbanaa keessatti waan wal faallesse fakkaata. Humnooti Itoophiyaa leellisan osoo waladamsanii, walajjeesanii, walidhuutti deebi'anii argamaa jira. Itoophiyaa keessatti adeemsi sochii siyaasaa bulchitoota impaayirattiin gurguramuurraa kan ka'e ajjeechaan akkaan mul'ata. Keessattuu dhoksaan walajjeesuun bifa adda ta'een bara bulchiinsa dargii irraa qabee hanga ammaatti akkaan hojiirra oolaa jira. Caasaaleen siyaasaa morkattoota isaanii du'aan dhabamsiisuu akkasuma walii isaaniis gaggeessitoonni ajjeesuun ni dhaga'ama. Adeemsi ajjeechaa kun naannoo Amaaraa keessatti haalaan baramaa kan ta'e yoo ta'u, aangaa'onni walii isaanii ajjeesuu, mormitoonnis yeroo aangaa'ota olaanoo mootummaa ajjeesan himamaa ture ittis jira. Dhoksaan walajjeesuun biyyattii keessatti baramaa dhufuu isaa kan agarsiisu irra deddeebiin gochi kun raawwachuu isaati. Haala kana fakkaatuun tibbana eebila 27 2023 itti gaafatamaa waajjira paartii Bilxiginnaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa jedhamu humnoota hidhataniin ajjeefamuu eeramaa jira. Namni kun qe'ee dhaloota isaatti maatii isaa namoota 5 waliin ajjeefamee jedhama. Sana bu'uura taasisuun mootummaan tarkaanfii faannoo irratti fudhachuu beeksisaa jira. Haalli kun ammoo gartuu ilaalcha tokko qabaachuun Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii gaggeessaa turan faannoo fi caasaan Bilxiginnaa walitti hammeessaa waan jiru fakkaata. Faannoos ta'e mootummaan dhaadannoo Itoophiyaa ijaaruu jedhu qabatanii kan socho'an yoo ta'u, adeemsi isaanii ammaa garuu diina walii taasisuutti waan jiru fakkaata. Wayita lolli kaaba Itoophiyaatti jalqabetti akka gaachanaatti dhimma itti ba'uuf mootummaan Bilxiginnaa caasaa faannoo jedhaman hundeessee ture. Caasaaleen kunneen hanga meeshaa waraanaa itti hidhuun leenjisee bobbaasutti waan isaan barbaachisu guutuurraa qabee mootummaan Itoophiyaa qooda jabaa bahataa ture. Humnoonni faannoo jedhaman kunneen akkuma leenjii xumurataniin lola kaaba biyyattii keessatti TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffame irraa gara mootummaa goruun lola gaggeessaa turan. Lola sana keessattis yakka waraanaa gurguddaa raawwataniiru jedhamuun himatamu. Erga lolli kaaba Itoophiyaa qabbanaa'ee booda ammoo kallattiin fuula isaanii Oromiyaatti naannessuun maqaa shanee balleessina jedhu moggaasuun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'eetti dhukaasanii ajjeesuuf miliyoonotaan buqqaasuun hojii idilee isaanii ture. Kunis wal hubannaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin tolfachuun daangaa naannoo Oromiyaa cabsanii seenanii yakka fakkaataa hin qabne uummata meeshaa maleeyyii Oromoo irratti raawwatan. Keessumattuu Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasuma giddugala Oromiyaa keessatti yakki isaan ilmaan Oromoo irraan gahan akkaan saalfachiisaaf gaddisiisaa ture. Faannoon yeroo amma uummata nagaa Oromoo ajjeesutti mootummaan federaalaas ta'e naannoo callisa filachuun ala waa'ee uummata nagaa Oromoo ajjeefamee qeerraa buqqaafamuu dubbachuurraa qusachuun hawaasa Oromoo biratti aarii guddaa uumeera. Humnoonni mootummaan qaama isaa dura dhaabbatu ittiin dhabamsiisuuf ijaarrate faannoon hawaasa nagaa ajjeesuura darbanii mootummaa humnaan fonqolchanii aangoo biyyattii dhuunfachuu yaalutti jiraachuu kan himu mootummaan tarkaanfii irratti fudhataa akka jiru hima. Caasaa isaanii alaaf keessaa adamsee hidhuuf saganteessee hojjetaa akka jiru tibbana kan ibsu mootummaan kanneen biyya alaa ta'anii jeequmsa babal'isaa jiran dabarfamanii akka kennaman gaafataa jira. Faannoon humna addaa naannoo Amaaraa waliin ijaarmaa addaa taasisuun dhiibbaa guddaa hanga mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa darbaturra ga'e. Kana dura dhaabbachuufis mootummaan Itoophiyaa humna addaa naannolee diiguu labse. Adeemsa humni addaa naannolee akka diigaman mootummaan labse kana mormuun naannoo Amaaraa keessatti guyyoota murtaa'ee hiriirri gaggeeffamaa ture. Baatii darbe keessa jechuun eebila 10 2023 faannoo fi humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun loltoota mootummaa irratti dhukaasa banuunis himamaa ture. Haalli sun garuu baay'ee osoo hin deemin sa'a 24 keessatti faannoon harka kennatan jedhamuun gabaafame. Tibbanaa ammoo qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa kan ta'e itti gaafatamaa waajjira paartii Bilxiginnaa naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeshixilaa humnoonni kun ajjeesuutu himame. Kan hordofuun mootummaan caasaalee finxaaleeyyii Amaaraa alaaf keessatti hordofaa jira jechuun kan labse. Kanneen to'annaa seeraa jala galchees jiraachuu mootummaan himaa jira. Lolli Itoophiyaa keessaa dhabamee
kan hin beekne ammas cinaacha isaa naanneffatee deebi'uuf sodaa jedhus kan uume TPLF waliin araarri erga ta'e as atakaaroo yaadaarraa hanga walitti dhukaasuutti humnoota Amaaraa fi mootummaa gidduutti dhibdeen babal'ataa jira. Humnoonni Amaaraa miseensota waraanaa Eertiraatti leenjifataa jiru kan jedhus odeeffannoon qabatamummaan isaa hin amansiifne miidiyaaleen qoodamaa kan ture. Haalli dhibdee naannichaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa walitti buusuullee mala sodaa jedhu uumeera. Ta'us hanga yaadame deemaa akka hin jirre kan agarsiisu miseensonni faannoo wayita harka kennataa jiranis mootummaa waliin nagaa buusuuf hidhannoo hiikkachuutti of deebisan mul'ateera. Kun ta'ee garuu mootummaan Itoophiyaa ammas taanaan humnoonni finxaaleeyyii qondaalota mootummaa ajjeesuuf ijaarsa jabaan socho'aa akka jiran himuun adamsee hidhuu itti fufuu isaa miidiyaalee biyya keessaaf mootummaan eeraa jira. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Qophii biraan hanga wal agarruutti nagaan nu turaa jechaa qophicha waliin anaa Gaajimaan ture. Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib, laayikii fi sheer taasisuun akka hawaasa bal'aa bira gahu akkasumas nu haameelessuu akka itti fuftan dhaammanna.